Mariin nagaa mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa Daaree Salaamtee gaggeeffamaa ture waliigaltee irra osoo hin ga'iin xumuramuu mootummaan ibseera. Ibsa mootummaan Itoophiyaa galgala kana baasee hiikaa fi tasaa akkasitti qopheesseera. Mariin lola waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa federaalaa gidduu jiru dhaabuuf gaggeeffamaa ture milkii malee xumuramuu mootummaan Itoophiyaa beeksise. Mariin nagaa bakka buutonni qaamolee lamaanii guyyootaaf Taanzaaniyaa magaalaa Daaree Salaamitti gaggeeffamaa ture milkii malee xumuramuu kan beeksisan gorsaa dhimma nageenyaa ministeera muummee kan ta'an Ambaasaadder Reedwaan Huseeni. Mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uun marii kanarratti hirmaachaa kan turan Ambaasaadder Reedwaan mariin marsaa lamaan shanee yookiin waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeessaa turre waliigaltee malee xumurame jechuun fuula X gubbaatti ibsan. Mootummaan federaalaa lola kutaalee Oromiyaa gariin keessatti gaggeeffamaa tureen dararaa mudate goolabuu barbaadee ture kan jedhan obbo Reedwaan mata jabina qaama isa kan biraan waliigaltee malee xumuramee jedhan. Dhimma kanarratti ammatti waraana bilisummaa Oromoon ibsi kennameen jiru. Mariin marsaa lammataa kun qondaalota waraana olaanoo qaamolee lamaanii hirmaachisuun torban tokko oliif gaggeeffamaa ture. Ta'us dhimmoonni mariif dhiyaatan maal akka ta'an dabalatee adeemsa marichaa irratti hanga har'aatti odeeffannoon ga'aan hawaasa bira hin ga'in ture. Adeemsa danqaa'umuu fi fedhiiwwan dhugoomuu hin dandeenye gareen kaan yookaan waraanni bilisummaa Oromoo dhiyeesseen mariin kun milkaa'uu hin dandeenye jedhan dabaluunis Reedwaan. Obbo Reedwaan mootummaan fedhawwan jiran simachuuf ejjennoo isaa jijjiiruun furmaata qaama lamaanuu fudhatamaa argachuu akka danda'u soqaa ture jedhan. Mariin kun jaarsummaa dhaabbilee akka IGAD biyyoota akka US, Norway fi Keeniyaan gaggeeffamaa ture. Ajajaan waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa marii kanarratti argamuu isaa dabalatee sababoota adda addaaf mariin milkiin goolabamaa abdiin jedhu guddaa ture. Obbo Reedwaan ibsa baasan keessatti xumurri marichaa akka eegame ta'uu dhabuutti gaabbuu ibsanii dhaabbilee maricha kana qindeessaa turanii fi biyya maricha keessummeessite galateeffataniiru. Ajajaan waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa bakka guyyaa lama dura haasaa karaa Zoom irraan gaddeeggartoota waliin taasisaniin waan amma deemaa jiru kana sana jechuu hin barbaadu jedhanii ture. Namuusa isaas miti waan ta'eef garuu qormaata guddaatu fuuldura keenya jira kana beekaa jechuun dubbate. Mariin marsaa lammaffaa kun yeroo gaggeeffamaa jirutti waraanni humnoota nageenya mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godhamus bakkeewwan Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa akka jiru. Harargee bahaa Aanaa Gursumitti namoonni nuti beektota dawaa siniif goona jechuun namoota 28 irra miidhaa qaqqabsiisan to'annoo jala oolfamuu poolisiin beekseera. Shakkamtoonni ammaaf maqaan isaanii hin eeramne kun aanichi keessatti dawaa bashaa siniif goona jechuun miidhaa qaqqabsiisuu isaanii qajeelcha poolisii godina Harargee bahaatti itti gaafatamaa kominikeeshinii fi miidiyaa kan ta'an Komaander Ittaanaa Tolasaa Gooshuu BBCtti himaniiru. Habtaamuu Xababuutu dubbise. Gochi raawwatame kun maali? Namoonni dhuunfaan nuti beektota dawaa isinii godhataniiti namoota waliftee lafarratti qaban akkasumas immoo dubbii mana murtiirratti qabanin goyoomsuun namoota 28 irratti faayidaa isaaniif hin malle qarshii 100 hanga 1000 fudhachuudhaan dawaa abashaa ittiin waan hundi kun isinii raawwatamu isinii godhaniitti itti fayyadamanii turan. Gocha hin taaneen namoota 28 keessaati namni 9 wayyaanii galaniiru namni 19 immoo namootni kun kan summitti dalagatan deebifneeti fayyifne jedhaniiti akkuma itti hojjetan sanatti deebifnee fayyadamaniiti aradda ta'aniiti dawaa adda addaa dibanii namoota kana tajaajilaa jiran. Kunis immoo maaliif poolisii wal dubbataniiti yeroo baatii takka nuu kennaniiti poolisii yeroo baatii takka kenneefi achirratti amma namoonni wayyaa jiran jiru namoonnis immoo wayyoomne jiru. Fakkeenyaaf amma namoota miidhamtoota keessaa nam sadiin argattee jedhama sheekame duti sheekaniiti maqaa sheekatti fayyadamaa jira maqaa amantaatti. Tokko kan dachii ishee kanatti miidhame dubbachuu hin danda'u. Wanti godhamas hin beeku. Namoonni miidhamtoonni du'an jiranii bakka sana gaheellee argachuu hin dandeenye. Namoonni sammuutinis immoo maraatanii maatiin isaanii sibiila akka kaatinaa dalagisuun hidhamanii mana jiran jiru. Tole shakkamtoonni kun namoota meeqa Komaander? Shakkamtoonni kun warri beelanii dawaa nama godhan kun nam sadiidha. Amma isaan hojii wal qabatee namoonni faayidaa kanatti fayyadamanii akkanitti hojjechiifatan. Nam lama isaan wajjin jiru namoota hojjetan wajjin nam 5 to'annaa jala galanii irratti qulqullaa'aa jira. Namoonni 3 nama maraatee fayyimnaa nama himataa qabu immoo himanni isaa akka isirratti mirkanaa'u goonaa namoota wal dhibdee mana keessaa qaban immoo namicha sana akka inni dubbanne akka inni maraatu akka inni jaanja'u goona jedhamee warra dawaa abashaatti fayyadamu nam 3. Nam lama immoo namoota jara kanatti deemanii akka himannaatti dhaqanii jarri kun irratti hojjetan. Tusaalaa Barakatee dhalatee kan guddate magaalaa guddoo Tigraay Maqaleettidha. Maatiin isaa hojjettoota mootummaadha. Waraanni Tigraay yeroo eegalu barataa kutaa 11ffaa ture. Waraanni banamee guyyaa muraasa booda biyyaa baqatee ba'e. Jireenya baqaa keessatti shiftootaan gidiraan hamaan irratti raawwatameera. Tibba kana gara Jibuutii kan imale waayillee keenya Akiliiluu Tsaggaayii Matusaalaa dubbisee ture. Dargaggoon kun waan irra ga'e akkasiin ibsa.
Kan maqala wacee falti majamara gizee maqaleedha baheen beeku yeroo jalqabaatiif jireenya baqaa waliin kanan wal bare sadaasa 12 ture waraanni onkoloolessa 24 jalqabe ani immoo sadaasa 12 baqadhee Tigraay keessaa bahe haalli ture ammaachaa waan deemeef hiriyoonni koo waliin guddadhee fi namoonni ani beeku yeroo miidhaman argeen jiruu baqaa filadhe osoon maatiyyuun mariisisiin ture kanan baqadhee bahe as Jibutiitti yeroo kaampii baqattootaa seentu waraqaan koolugaltummaa siif kennamee booda dhimmi kee qoratamam anis ergan waraqaa sana argadde ji'a 10 booda gaaffiif deebii waamame haa ta'u malee gaaffiin koolugaltummaaf ani gaafadde fudhatama dhabe kan koo qofa otoo hin taane warra rasaasni qaama isaanii keessa jiru osoo nafiin jalaa kufe isaan boodadha jireenyi koo hamaan kan jalqabu gaa waan naaf milkaa'uu dhabeef abdii kutadheen gara biyya eegumsa baqattootaa eegumsa fooyyaa argatanii deemuun murteesse Jibutiirraa gara Yemen galuun kan danda'amu galaana qaxxaamuraniiti anis gara Yemenitti ce'uufan murteessee ka'e haa ta'u malee osoon galaana hin ce'in warra nama butaniin hin qabame jalqaba akkuma na qabataniin maallaqa nuuf kaffalii naan jedhan afaan Oromootiin ture kan na dubbisan dhalattoota Affaar kan ta'an lammiileen biyyattis waliin turaniiru qarshii 3,000 na gaafatan akkanaaf gaddaniif jedheen rakkadhee baqachaa akkan jiru nitti hime akkanani afaan Oromoon dhageenye yeroo hubatanitti qarshii ol guddisanii 25,000 fidii naan jedhan yeroo sanatti filannoon qabu sababa waraanichaatiin rakkoo keessa kan jiranii fi mindaa isaanillee argachuu kan hin dandeenye hojjetoota mootummaa kan ta'an gara maatii kootti bilbiluun irra ture nan bilbileef dhala waan ta'eef bakka meeqa seenaniit walumaa galatti 30,000 kaffalan. Gidiraan Maatusaalaa irra ga'e kun baqattoota Itoophiyaa irraa godaanan hedduun kan keessa darbanidha. Jireenya fooyya'aa barbaachaaf manaa bahanii gammoojjii fi galaana keessatti kan du'anii hafan hedduudha. Shiftootaan kan dararamanis akkasuma. Maatusaalaan akkamiin shiftoota kana jala akka miliqee fi rakkoo dabalataa isa mudatee simeera. Kanaanis hin dhaabbanne qarqara galaanaatti na hidhanii nyaataaf bishaan dhugaatii malee guyyoota 3 ture yeroo ba'aniif galanitti akka fedhanitti na reebaa na gidirsani maatii koo maallaqa yeroo gaafatanitti morma kootti billaa butanii yoo hin ergitan ta'e isin ajjeefna viidiyoo jedhu erguuf irra deddeebiidhaan maallaqa wayita gaafatanitti lubbuun kiyya akkan oollee nu badde akkan hin oollee waan naa galeef yoon du'es nan du'a yoo nafes nan hafaa jedheen fiige kophee banaan godhadhe gatee yoon fiigu miilli koo dhiigee madaa qullaa ta'e osoon deemaa jirus busaan natti ka'e waanan dadhabeef daandiirrattiin of wallaalee kufe Affaar kan ta'an lammiileen biyyattii na kaasanii gara kilinika xiqqaa tokkoo na geessanii lubbuu kiyya oolchan as deebi'e immoo busaan waan na dadhabsiiseefuu nan kufe baqattoonni naaf birmatanii na oolchan yeroon qabamee turetti akkan du'ettan yaada ture kan na yaaddessu waa'ee maatii koo ture addunyaan nu ilaalaan jirtu du'a guutuun argannu warri Tigraay keessaa baqannee baane hundi keenya haala hamaa fi rakkisaa ta'e keessa jirra kanan abdaddu biyya kana keessaa karaa seera qabeessaan gara biyya sadaffaatti darbuudhaan of danda'ee maatii koos gargaaruudha jireenya walqixxaatee akkan qabaadhu nawwa. Irratti bebbeekamoo ta'an 3 Misheel Obaamaa, Amaal Kiloonii fi Melinda French Gates gara Maalaawii imaluun jaarmiyaa gaa'ila umurii malee irratti hojjetu daawwachuun jajjabeessaniiru. Ragaan UN akka ibsutti waggaatti daa'imman umriin isaanii waggaa 18 gadi ta'an miliyoona 12 gaa'ila godhachuuf dirqamu. Daawwannaa dubartoota kunneenii booda gabaastuun dhimma koorniyaa fi eenyummaa Meegaa Moohan gabaasa haala deeggarsa namoomaa rakkoon kun hammaataa akka ta'e eeree jira inuma hambisuuf waggaa 300 fudhata jedhe garuu Misheel kanarratti maal jetti? Waggaa 300 kan jedhu mataansaa yeroo sirrii miti tole jennee fudhannee kan taa'uu qabnu miti kun dhimma furmaataa tattamaa barbaaduudha dhimmi fayyaa dubartootaa fi shamarranii madaala jiruuf jireenyaa pilaanetii kanaati yoo akkanaan yaadne waan fooyya'aa hojjechuu dandeenya kun dhimma har'aa bor osoo hin jedhin furamuu qabudha yoo hooggantoonni dhimmi ilaallatu gamtoomuun hojjenne kun dhimma waggaa 300 eegu miti yoo baay'ate dhaloota tokko fudhata. Ogeettii seeraa akka taate Amaal Kiloonii haala qabatamaa ijoolleen shamarranii kunneen keessa jiran ilaaluun murteessaadha jetti. Ogeeyyiin seeraa akka ishee kanneen Maalaawii keessa jiran akka gandoota baadiyyaa deemuun haala shamarranitti jiran daawwatan jajjabeessiti. We formed a network of mobile legal aid clinics, which means literally there's a van that goes out with lawyers and we... Qaama seera qabeessa biyyattii keessa socho'uun haala shamarran keessa jiran to'atu gurmeessineera. Konkolaataan keenya ogeeyyii seeraa qabatee bakka miidhaan shamarran irra ga'aa jiru deema.
Hawaasa keessa gadi buunee mirga shamarran qaban barsiifna. Yoo golgaa seeraa barbaadanis isiniif jirra jennaan. Maalaawiin heera mirga shamarraniif wabii ta'e qabdi. Garuu heera bareedaa kana osoo qabanii shamarran kan miidhaman yoo ta'e maal bu'aa qaba? Amaal Kiloonii akka jettutti mootummaa Maalaawii dabalatee jaarmiyaaleen gurguddoon kanneen akka UN dararaa sababa gaa'ela umurii malee shamarran irra ga'u kan hambisuuf kutannoon hojjechuu qabu. Kutannoon seeraa garuu akka mana murtii keessatti mul'atu hawaasa bakka shamarran sagalee hin qabne keessatti waan hojjetu miti. Giddugala Maalaawii mana barnootaa Luudzii jedhamu keessatti Miisheel Obaamaan barattoota gidduu teessee seenaa isaan qoraniif caqase. Wanti dhageesseef haalli as jiru akkaan ishee gaddisiisu dubbatti. Dubartootaa fi shamarraniif bakka kennuu dhabuun dhimma ijoo nuti irratti qabsoofnudha. Kun US keessatti dhiibbaa nurratti uumaa jira. Shamarran akkaataa wal hormaataa murteeffachuu keessatti mirga guutuu qabu yeroo jennu qoosaaf miti. Asitti mirgi kun hin jiru. Kun baay'ee nama rifaasisa. Gatiin dubartootaa hagam akka gadi bu'e mul'isa. Dhimma isaanii irratti murteessuu hin danda'an. Haala kanaan shamarree waggaa 10 jaarsatti heerumsiisu. Sababa maatiin hiyyeeyyii ta'aniif. Sammuun akkasii, ofittummaan akkasii bakka hunda jira. Haalli kun qe'ee kiyya hin jiru jedhanii callisuun qaaniidha. Kun namummaa namaa sarbaa jira. Kanaaf irratti xiyyeeffanne. Lammiif quuqamu akkasuma ka beekumsa yaadee uf duratti beeku, ka uf duubaaf dura ofii beeku, ka uummata faayidaa bahuu beeku, ka akkasiisan dhaabbachuun uummati Oromoo hin qabne kuni dhabuun isaa Oromoof kufaatiidha. Oromoof kufaatiidha. Nu mootummaa Oromiyaati, Piraayim Ministeera Oromiyaati haa ta'u ka Oromooti rakkoo hin qabu. Sun ka Itoophiyaati Oromoo ta'us. Ammoo waan nu bahaa miti. Kawaasii bahu ammoo yoo silaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa nama sabboonummaa qabu, nama jabaa, nama gadhaabbataa, nama afuuftuu kanaa miti. Nama gartee fi jala fiidduu mootummaa wal qabattee wamanni jala fiidduu miti. Nama ofii yaadee beeku, nama ofiif tankaarfii fuudhee beeku, nama ofii yoo miila fuudhuuf tanan na baasaa beeku. Gartee yoo kana hin qabne Oromoo kufiinsa. Oromiyaan amma ka isii barbaachisu, Oromiyaan wanni isii barbaachisu. Itoophiyaa keessaayyuu humna jabaa, humna bilchaataa, poolisii Oromiyaa jabaa beekama ijaarrattee beekama qabaachuun isii dirqama. Kawaa irraa dhahee deebisuu danda'u, bilchinna ka qabu, akkasuma hooggana gaarii ka qabu, ka saba isaatiif quuqamu, ummata gartee ummata humna waraana gartee ummataaf quuqamu qabaachuun dirqama. Ijoollee sabboontota, ijoollee qeerroo akkanaa tana hidhachiisanii poolisii naannoo Oromiyaa godhatanii. Poolisii naannoo Oromiyaa jechuun ummata gaachena ummata isaati. Akka Lammaa Magarsaa baane gaachena ummata Oromiyaati. Gaachena ummata saba isaati. Kan waan itti galte hunda irraa qolachuu danda'u, kan saba isaa bira dhaabbachuu danda'u, kan bahaa gala isaa wanni hin taane Oromiyaa keessas hin sodaachifne. Wanni gartee hattuun hundi Oromiyaa keessa seentee akka hin taane, waan seenaa gartee takkaa dhageenye hin beekne sirratti dalaguu jiran. Nu amata shanan kana waa hedduu arguu jirra, waa hedduu dhaga'uu jirra. Mataanuu nu weerere har'a maaliin kaan? Boru maaltu jira? Boruu taan maaltu jira? Uma haara dhageettaati. Maaliif kun ta'a? Ummata kiyya ummata waliif yaada, ummata kiyya kabajamoo. Dhugaa dubbachuu fi mataan nu garagaleetiin jira. Abaa'oo dhugaa dubbachuuf abaa'oo araara ni jaalanna. Haa araaramanii garuu nu naga feena. Naga nu feenu, naga diina keenya wajjiin nagaa nurraa dhaabbata. Waan nutti takkaaree daangaa keenya xiqqoo hanga xiqqaa takka nutti as dabru hin feenu. Akkasuma gara kaaniin naannoo Somaaleeti, akkasuma gara naannoo Amaaraati. Waan kana ofirraa qabuu dadhabnee, ofirraa kutuu dadhabnee osoo pirezidaantii